Koomishiniin Poolisii Magaalaa Finfinnee qorattoota poolisii marsaa 12ffaa ji'oota 3f Akaadaamii Leenjii Poolisii Magaalaa Finfinneetti leenjisaa ture eebbisiiseera. Daayireektarri Akaadaamii Leenjii Poolisii Magaalaa Finfinnee Gargaaraa Koomishiinaraa Mokonnin Ashaagiree sagantaa eebbaa kanarratti ergaa baga gammaddanii dabarsuun ogummaan poolisii ogummaa hawaasaaf of kennanii hojjetan ta'uu eeruun jijjiirama as xiyyeeffannoo koomishiniin magaalichaa akaadaamichaaf kenneen akaadaamichi poolisoota beekumsaa fi naamusa gaarii qaban oomishuun ergama itti kenname ga'umsaan baachaa jira. Guyyaa har'aas akaadaamichi leenjitoota 324 leenjisaa ture eebbaaf qaqqabsiiseeraa jedhan. በከተማችን ያለው የፖሊስ አገልግሎትና ጥራት Tajaajilli poolisii magaalaa Finfinneetti kennamu qulqullina akka qabaatuu fi poolisii magaalaa Finfinnee madaalu horachuuf akaadaamiin keenya ga'ee isaa baachaa jira. Qulqullinaa fi humni simannaa leenjitoota isaas baay'ee dabaleera. Guyyaa har'aas leenjiin qorannoon deeggarame leenjitoota dhiiraa 277, dubartoota 47 walumatti 324 ta'aniif kennamee isaanis eebbaaf dhaqqabaniiru. Koomishinii Poolisii Magaalaa Finfinnee Geetuu Argaw koomishinichi rakkoowwan dhimmoota namoomaa fi olaantummaa seeraan wal qabatan wayita jijjiiramaa dura turan hiikuuf jijjiiramaan booda qorattoota ga'umsa qaban horachuun hiikuuf hojjechaa akka ture yaadachiisuun leenjiin kennamaa jiru qorannoon kan deeggarame waan ta'eef leenjitoota marsaa kanaarraa bu'aa guddaatu abdatamaa jedhan. የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከለውጥ በኋላ Koomishiniin Poolisii Magaalaa Finfinnee jijjiiramaanas rakkoowwan yeroo jijjiiramaa ka'aa turan keessaa qaawwa naannoo damee qorannoo yakkaatti mul'atan irratti jijjiiramni akka dhufuuf hojjetamaa tureera. Leenjitoonni marsaa kana rakkoowwan damee qorannoo akka Koomishinii Magaalaa Finfinneetti jiran qorannoon adda bahan irratti bal'inaan waan leenjitaniif jijjiirama kana keessatti bu'aa akka galmeessiftaniif ni abdatama. Eebbifamtoonni akka ittisuun olaantummaa seeraa mirkaneessuun itti quufinsa hawaasaa dabaluuf qoodinsa tokko malee ergama itti kenname raawwachuuf of qopheessuu akka qaban kan himan Koomishinar Geetuun eebbifamtoonni faayidaa dhuunfaaf osoo hin gonfamin beekumsaa fi dandeettii leenjiin gonfatan dhugaa barbaaduuf akka oolchan imaanaa dhaamaniiru. Leenjitoonni eebbifamanis seera bu'uura taasifachuun hawaasa isaanii sabaa fi amantiin osoo hin qoodin beekumsaa fi muuxannoo argataniin walqixxummaan tajaajiluuf qophii akka ta'an ibsaniiru. Immoo fedhii guutuudhaan wantoota barannee fi wantoota as keessatti qayyabanne hundayyuu gara uummataatti baafnee dhoksaa karaa qorataa yakkaatiin jiru uummata fuulduratti mul'isnee hojjechuudhaaf fedhii guddaa qabna jechuudha. የተማርኩት ነገሮች እጅግ በጣም ጠቃሚና wantiin baradhe faayidaa olaanaa kan qabuu fi hawaasa tajaajiluuf beekumsa dabalataa kan itti horadhe waan ta'eef beekumsaa fi muuxannoon hojii qorannoo yakkaa irratti argadheen hawaasa koo haqummaan tajaajiluuf qophiidha. Barumsaan ani baradhe gara hojiitti gaafan jijjiiru uummata kootiif amanamaa ta'ee sabaa fi sablammummaa ija tokkoon ilaale akka isaan yakka balleessan yakka isaanii irra dhaabbadhe yakka isaanii dhugaa isaa baase dhugaa isaan irratti hojjechuuf ayyaala jechuudha. Leenjiin dhaddacha mormisiisaa jalqabaaf akaadaamii poolisii magaalaa Finfinneetti kennamaa jiraachuunis ibsameera.